magaalaatiin magaalonni keenya faallaa uummata keenyaa turan. Tarsiimoo ifa ta'e qopheessinee inni jalqabaaf inni duraa nama magaalomsuu, namni akka leenji'u, ogummaa akka qabaatu, intarpiraarii akka ta'u. Magaalli Oromoon jijjiirre qonnaan bulaa Oromoo jalqaba fayyadamaan goone magaala ta'uu hin danda'u Oromoodhaaf. Kun bocamee mootummaan keenya fi akka magaalomu gochuu ammayyeessuudhaaf hojii hojjetameen lafa immoo pilaaniidhaan giddugaleessa godhannee faayidaa uummata keenyaa karaa mirkaneessuu danda'uun bu'uuraalee misoomaa itti guutamaa fi akka deemu gochuudhaan tarsiimoon ifa ta'e qophaa'ee hojiin waggoottan darbe hojjetamaa dhufee jira. Mootummaan jijjiiramaa keenya jijjiiramaan dura seenaa buqqa'uu fi seenaa miidhamuu, seenaa waan qabnu dhabuu ture sana bu'uuraan jijjiiree jira. Magaalonni keenya giddugala misoomuu uummata Oromoo akka ta'an taasisee jira. Seenaa keessatti bara baraaf kan yaadatamu magaalaan Shaggar akka hundaa'u gochuudhaan seenaan naannoo sana faana wal qabatee bara baraaf xaxamaa ture boqonnaansa akka cufamu, Oromoon mirga abbaa biyyummaasaa akka mirkanaa'u, caalmatti immoo misoomee fedhii faayidaasaa akka mirkaneeffatu godhamee jira. Boqonnaan buqqa'uu fi boqonnaan siqiqisuun cufamee jira. Mootummaan jijjiiramaa keenya mootummaa kan hojjetedha. Magaalota keenya riifoormi gochuudhaan kanaan dura akka biyyaatti magaalota galiidhaanis ta'e dinagdee sochoosuudhaan baay'ee iddoo hin qabne irratti jijjiirama olaanaan dhufee jira. Magaalota gurguddoo maastar pilaaniidhaan hundeessuun danda'amee jira. Adaamaa, Bishooftuu, Shaashamannee, Roobee, Maayaa kanneen biroos Jimmiif Naqamti karaa akka qabatan godhamaati kan jiru. Magaalonni kaanis amma haaromeetti jiran fedhii fi faayidaa uummata keenyaa karaa mirkaneessuu danda'aniin, diinagdee karaa uumuu danda'aniin, diinagdeen uumamu sun immoo karaa uummata keenya giddugaleessa godhateen akka deemuuf hojii bal'aan hojjetamee jira. Kanaaf magaalaa fi Oromoon masaanuudha jedhamee kan yaadamaa ture sun guutumaan guutuutti jijjiiramee jira.